Artistii beekamaa fi jaalatamaa Oromoo kan ta'e Galaanaa Gaaromsaa guyyaa har'aa sirba bareedaa ta'e qabatee dhufee jira. Egaa akkuma beekamu artistii Galaanaa Gaaromsaa sirboota afaan Oromoo hedduu baasuudhaan kan beekamuu fi uummata Oromoo biratti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa artistii horatan keessaa artistii tokkodha. Egaa akkuma beekamu artistii Galaanaa Gaaromsaan waggaa tokkoon duratti sirba isaa bareedaa ta'e Wal Agarraa jedhu gadi lakkisee gama YouTube isaatirratti view miliyoona 10 ol kan argamsiise yommuu ta'u, yeroo ammaa kanallee sirba haaraa sirba bareedaa sirbi isaatillee kan gadi lakkifame YouTube chaanaala Galaanaa Gaaromsaa jedhu irratti yommuu ta'u, namoonni daawwachuu barbaadan deemtanii akka daawwatan gamanumaan isin dhaamna. Egaa artistiin kun akkuma beekamu uummata Oromoo biratti artistii hedduu jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e artistii Galaanaa Gaaromsaan yeroo ammaa kanallee sirba bareedaa ta'e Marrookoo jedhu gadi lakkiseera jechuudha. Gama YouTube isaatiin deemuudhaan akka daawwatan gamanumaan isin affeerra. Namoonni artistii kana jaallatanillee akka deemtanii YouTube isaa subscribe, like, share gochuudhaan akka namoota hedduu biraan geessaniif gamanumaan isin gaafanna. Egaa akkuma beekamu artist Galaanaa Gaaromsaa sirboota afaan Oromoo guddisuu keessatti nama gahee guddaa taphachaa jira nama tokkodha. Artist Galaanaa Gaaromsaan egaa akkuma beekamu artistoota Oromoo kaawwanii sirboota qabsoo Oromoo baasuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, uummata Oromoo biratti illee jaalatamummaa fi beekamtii guddaa artistii argatedha. Artistiin kun wayita ammaa kanatti illee biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa garagaraatti irra deemuudhaan sirboota garagaraa qopheessuudhaan uummata Oromoo biratti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa artistoota horatan keessaa artistii tokko hangafa jedhamanii waamaman keessaa artistii Galaanaa Gaaromsaan isa tokkodha. Artistii Galaanaa Gaaromsaa wayyaanee kuffisuu keessatti namoota gahee gurguddaa taphatanii jedhaman waamaman keessaa artistiin kunillee isa tokkodha jechuudha. Egaa artistiin kunillee biyyoota garagaraatti irra deemuudhaan koonsartii sirboota Wal Agarraa kan jedhu qopheessuudhaan uummata Oromoo biratti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa artistii horate. Artistiin kunillee kan jiraatu magaalaa Finfinnee yommuu ta'u, haadha manaatillee ni qaba, maatiillee ni qaba jechaadha. Mucaan isaa jalqabaatillee Gumaa jedhama. Gumaa Galaanaa Gaaromsaa jedhama. Obboleessi artistii Galaanaa Gaaromsaatillee sirboota afaan Oromoo baasuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, sirbi artistoota kanneen lamaanituyyuu gama YouTube Galaanaa Gaaromsaati irratti gadi lakkifameera jechuudha. Egaa artistiin kunillee akkuma beekamu kana dura sirba Wal Agarraa jedhu sirba bareedaa ta'e afaan Oromoodhaan baasuudhaan dhageettii fi jaalatamummaa guddaa uummata Oromoo biratti artistii argatedha. Artistiin kunillee sirba isaa Wal Agarraa jedhu gama YouTube irratti view miliyoona 10 ol kan argamsiise yommuu ta'u, akka sirboota afaan Oromoo YouTube irratti gadi lakkifaman keessaa riikaardii cabsuudhaan sadaffaarra jira jechuudha. Egaa artistiin kunillee uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa fi beekamtii guddaa artistii qabu yommuu ta'u, sirboota afaan Oromoo guddisuu keessatti namoota gahee guddaa taphachaa jiran keessaa artistiin kun artistii tokkodha. Egaa nutillee gama miidiyaa keenyaatiin artistii Galaanaa Gaaromsaa sirba isaa kana akka daawwattan gamanumaan isin affeerra. Namoonni artistii kana jaalatan koomentii irratti lakkoofsa tokko nuuf barreessaa. Namoonni artistii Galaanaa Gaaromsaa jaalatanillee koomentii irratti lakkoofsa tokko nuuf barreessuudhaan akka nu waliin namoonni artistii Galaanaa Gaaromsaa jaalatanillee koomentii irratti lakkoofsa tokko nuuf barreessuudhaan viidiyoo kanallee namoonni sooshaal miidiyaalee garagaraa qabdan sheer gochuudhaan uummata Oromoo guutuu biraan akka nuuf geessan gamanumaan isin gaafanna. Horaa bulaa dagaagaa.